ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa hundumaa caalaa kan shakkamtu Laamroot Kamaal manni murtii federaalaa farra shororkeessummaa Lidataa Dhaddachaa Kaleessaa ooleen yakka raawwachuu isii ragaa namaa fi sanada irratti hin argamne jechuun bilisaan akka gadi dhiifamtu ajaje. Manni murtii Itoophiyaa jaarmiyaa haqummaa tiksuu fi haqa lammiilee eeguu ta'uu dhiisee jaarmiyaa siyaasaa garee tokko ta'uun Itoophiyaa keessatti guyyaa guyyaan murtii dabaa kennaa oola. Manni murtichaa yakkamaa bilisa jedhee yoo gadi dhiisu kanneen yakki raawwatamuu hin qabu jedhanii falmaniif yakkamaa godhee mana hidhaatti dararaa jira. Ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaatiif hunduma caalaa uummata Oromootiin kan shakkamtuu fi battala ajjeefamutti kan bira turte Laamroot Kamaal karaa mana murtiin bilisa jedhamtee akka gadi dhiifamtu mootummaan irratti hojjetaa jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad kan siyaasaaf jecha artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeese namoota ajjechaa san balaaleffatanii hidhee yakkamaa bilisa taasisaa jira. Loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay magaalaa Aksuumitti namoota nagaa dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesuu isaanii ragaa argadhee jira jechuun Amnesty International beeksise. Dhaabbatichi gabaasa guyyaa kaleessaa gurraandhala 25 bara 2021 baaseen maqaa namoota ajjeefamanii jedhamee kanneen 240 ta'an walitti qabachuu ibsuun lakkoofsi namoota ajjeefamanii kana caalu akka malus eeree jira. Amnesty gabaasa kana kan qindeeffate namoota 41 taatee kana kan ijaan arganii fi namoota haleellaa sanarraa hafan irraa iyyafachuun akkasumas suuraawwan saatalaayitii irraa argaman waliin wal bira qabee ilaaluun yoo ta'u ajjeechaa raawwatame kunis sadaasa 28 fi 29 bara 2020 akka ta'e himee jira. Dabalataan namoota kaampii baqattoota Suudaan keessa jiran gaafachuun akkasumas magaalaa Aksuumitti hanga guyyaa bilbilli addaan cituutti bilbilaan namoota haleellaa sanarraa hafanii fi maatii firoonni jala ajjeefamanii dubbisuun qindeessuu isaa Amnesty International ibsee jira. Namoota taatee kana beekan biroo 20 ta'anis odeeffadhee jira jedheera. Loltoonni Eertiraa lola naannoo Tigraayitti gaggeeffame irratti hirmaachuu isaanii mootummaan Itoophiyaa fi kan Eertiraas waakkachaa turaniyyuu hawaasni addunyaa qorannoo ragaan deeggarame saaxiluun beekamaadha. Dubartiin ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin shakkamtee hidhamtee turte manni murtii bilisaan gadi haa lakkifamtu jechuun isaa weellistoota Oromoo hedduu biratti muufii guddaa uumee jira. Weellistoota keessaa namni bilbilaan yaadanuuf kenne tokko akka jedhetti Haacaaluu ajjeesanii sirna awwaalchaa irratti kabajaa isaaf malu osoo hin godhiniif ammas intala ajjeechaa Haacaaluu keessaa harka qabdi jedhamtee shakkamtu manni murtii bilisaa jechuun isaa baay'ee nu gaddisiisee jira jedheera. Manni murtii nama ajjeechaan shakkame bilisaan gadi dhiisaa namoota sirna awwaalcha goota kana irratti hirmaatuuf deeman immoo murtii tokko maletti ji'oota hedduuf mana hidhaatti gidirfamuun isaanii biyyattii keessatti murtiin haqaa akka hin jirre kan nutti agarsiisudha jechuun weellisaan bilbilaan dubbifne kun yaada isaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himee jira. Hiriirri mormii sirna bulchiinsa Abiyyi Ahmadiin gaggeeffamu balaaleffatu Ameerikaa Waashingtan DC'tti adeemsifamee jira. Hiriirri mormii Oromoonni kutaa Ameerikaa adda addaa irraa dhufanii hirmaatan kana irratti dhaadannoowwan Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haal duree tokko malee haa hiikaman ajjechaan Haacaaluu Hundeessaa qaama walabaan haa qoratamu jedhuu fi kan biroo dhageessanii jiru. Dhumarratti fayyaan hidhamtoota siyaasa Oromoo haalaan kan isaan yaachisee kan ibsu xalayaan bakka buutuu ministeera dhimma alaa Ameerikaatti kennaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa karaa imbaasii isaanii Finfinnee keessa jiruun Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo tajaajila fayyaa manni murtii murteessee fi argachuu isaanii akka mirkaneeffatu gaafatan. Godina Harargee Bahaa aanaalee fi gandoota baadiyyaa garaagaraa keessatti hidhaa fi reebicha dabalatee dararaan qaamota mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamu hammaatee itti fufee jiraachuu maddeen gabaasan. Awwadaay, Harammayaa, Dhangaggoo, Qarsaa, Qullubbii, Qobboo, Daddaree, Kaarraamillee, Baroodaa, Baddannoo, Kurfaa Callee, Kombolchaa, Dirree Xiyyaaraa fi Dirree Dhawaa gandoota akka Malkaa Jabduu akkasumas ganda Haaraa ganda Awwadaay jedhamee yaamamuu fa'aa keessatti akka haarawaatti reebichaa fi qeeroo adamsanii hidhuun itti fufanii jiru jedha maddii keenya garsii OMN dubbise. Qonnaan bultoota milishootaa fi kaadiroota biltiginaatiif qotuu fi qabdu jedhanii dirqiin ajaja itti kennaa akka jiranii fi namoonni hedduun roorroo tana dadhabanii gara magaalotaatti baqataa akka jiran maddeen kun gabaasanii jiru.
Michummaa Itoophiyaa wajjin qabdu laaffisaa kan dhufte Ameerikaanii pireezidaantii isii haaraa Joo Baayiden dhimma naannoo Tigraay ilaalchisuun pireezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa waliin mari'achuun isaanii gabaafameera. Marii hooggantoonni lamaan taasisan rakkoo deeggarsa namoomaa hammaataa dhufee fi mirga namoomaa cabe irratti mari'achuun isaanii ibsi White House irraa guraandhala 25 bara 2021 bahee beeksisee jira. Marii hooggantoonni lamaan godhan kanaan hariiroon USA fi Keeniyaatis kan cimsu ta'uu eeruun nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa mirkaneessuu fi Ameerikaan akka waahila furtuutti Keeniyaa waliin hojjechuu fi fedhii qabdi jedhanii jiran Baayiden. Ameerikaan dur gaanfa Afrikaa keessatti Itoophiyaa fira furtuu godhattee waliin hojjechaa turte. Eega adeemsi Abiy Ahmed hubattee garteen booda dugda itti deebiftee biyyoota ollaa Keeniyaa fi Suudaan firoomfachuun ifa ta'ee jira. Odeessuma wal qabateen muummichi ministeera Kanaadaa Justin Trudeau guyyaa kaleessaa haala naannoo Tigraay keessa jiru irratti Abiy Ahmed wajjin marii taasisanii jiru. Kanaadaan Itoophiyaatti nagaa fi dimokiraasiin hunda hirmaachisee akka jiraatuuf deeggarsa kan gootu ta'uu himuun deeggarsa namoomaa dabalatee mirga namoomaa biyyattii keessatti kabajamu akka qabu Trudeau'n gaafatanii jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu ijoon isaa kanaaf jenne kanan gammachuu daawwatan ture babal'ina oduu kanaatii fi kan biroo oduu keenya galgala keessatti qabannee kan isin dhiyaannu ta'a. Qophiileen idilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraa kan itti funtaa Abdii Jamaaltu gama teeknikaatiin hojii ture anoota dubbisuutti bilbilaan namoota haleellaa sanarraa hafanii fi maatii firoonni jala ajjeefamanii dubbisuun qindeessuu isaa Amnesty International ibsee jira. Namoota taatee kana beekan biroo 20 ta'anis odeeffadhee jira jedheera. Loltoonni Eertiraa lola naannoo Tigraayitti gaggeeffame irratti hirmaachuun isaanii mootummaan Itoophiyaa fi kan Eertiraas waakkachaa turaniyyuu hawaasni addunyaa qorannoo ragaan deeggarame saaxiluun beekamaadha. Dubartiin ajjeechaa artistaa Haacaaluu Hundeessaatiin shakkamtee hidhamtee turte manni murtii bilisaan gadi haa lakkifamtu jechuun isaa weellistoota Oromoo hedduu biratti muufii guddaa uumee jira. Weellistoota keessaa namni bilbilaan yaadanuuf kenne tokko akka jedhetti Haacaaluu ajjeesanii sirna awwaalchaa irratti kabajaa isaaf malu osoo hin godhiniif ammas intala ajjeechaa Haacaaluu keessaa harka qabdi jedhamtee shakkamtu manni murtii bilisaa jechuun isaa baay'ee nu gaddisiisee jira jedheera. Manni murtii nama ajjeechaan shakkame bilisaan gadi dhiisaa namoota sirna awwaalcha goota kana irratti hirmaatuuf deeman immoo murtii tokko maletti ji'oota hedduuf mana hidhaatti gidirfamuun isaanii biyyattii keessatti murtiin haqaa akka hin jirre kan nutti agarsiisudha jechuun weellisaan bilbilaan dubbifne kun yaada isaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himee jira. Hiriirri mormii sirna bilxiginnaa Abiy Ahmediin gaggeeffamu balaaleffatu Ameerikaa Waashingtan DC'tti adeemsifamee jira. Hiriirri mormii Oromoonni kutaa Ameerikaa adda addaa irraa dhufanii hirmaatan kana irratti dhaadannoowwan Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haal duree tokko malee haa hiikaman ajjechaan Haacaaluu Hundeessaa qaama walabaan haa qoratamu jedhuu fi kan biroo dhageessanii jiru. Dhumarratti fayyaan hidhamtoota siyaasa Oromoo haalaan kan isaan yaachisee kan ibsu xalayaan bakka buutuu ministeera dhimma alaa Ameerikaatti kennaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa karaa imbaasii isaanii Finfinnee keessa jiruun Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo tajaajila fayyaa manni murtii murteessee fi argachuu isaanii akka mirkaneeffatu gaafatan. Godina Harargee Bahaa aanaalee fi gandoota baadiyyaa garaagaraa keessatti hidhaa fi reebicha dabalatee dararaan qaamota mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamu hammaatee itti fufee jiraachuu maddeen gabaasan. Awwadaay, Harammayaa, Dhangaggoo, Qarsaa, Qullubbii, Qobboo, Dadarree, Kaarraamillee, Baroodaa, Baddannoo, Kurfaa Callee, Kombolchaa, Dirree Xiyyaaraa fi Dirree Dhawaa gandoota akka Malkaa Jabduu akkasumas ganda Haaraa ganda Awwadaay jedhamee yaamamu fa'aa keessatti akka haarawaatti reebichaa fi qeerroo adamsanii hidhuun itti fufanii jiru jedha maddii keenya garsii OMN dubbise. Qonnaan bultoota milishootaa fi kaadiroota bilxiginnaatiif qotuu fi qabdu jedhanii dirqiin ajaja itti kennaa akka jiranii fi namoonni hedduun roorroo tana dadhabanii gara magaalotaatti baqataa akka jiran maddeen kun gabaasanii jiru. Michummaa Itoophiyaa wajjin qabdu laaffisaa kan dhufte Ameerikaan pireezidaantii isii haaraa Joo Baayiden dhimma naannoo Tigraay ilaalchisuun pireezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa waliin mari'achuun isaanii gabaafameera. Marii hooggantoonni lamaan taasisan rakkoo deeggarsa namoomaa hammaataa dhufee fi mirga namoomaa cabe irratti mari'achuun isaanii ibsi White House irraa guraandhala 25 bara 2021 bahee beeksisee jira. Marii hooggantoonni lamaan godhan kanaan hariiroon USA fi Keeniyaatis kan cimsu ta'uu eeruun
nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa mirkaneessuu fi Ameerikaan akka waahila furtuutti Keeniyaa waliin hojjechuuf fedhii qabdi jedhanii jiran Baayiden. Ameerikaan dur gaanfa Afrikaa keessatti Itoophiyaa fira furtuu godhattee waliin hojjechaa turte. Eega adeemsi Abiy Ahmad hubattee garteen booda dugda itti deebiftee biyyoota ollaa Keeniyaa fi Suudaan firoomfachuun ifa ta'ee jira. Odeessuma wal qabateen muummichi ministeera Kanaadaa Justin Trudeau guyyaa kaleessaa haala naannoo Tigraay keessa jiru irratti Abiy Ahmad wajjin marii taasisanii jiru. Kanaadaan Itoophiyaatti nagaa fi dimokiraasiin hunda hirmaachisee akka jiraatuuf deeggarsa kan gootu ta'uu himuun deeggarsa namoomaa dabalatee mirga namoomaa biyyattii keessatti kabajamu akka qabu Trudeau'n gaafatanii jiru.